Harkafuni kemirta nagaa fayyaa sinin jecha alhamdulillah nagaa kooti hordoftoota fi kabajamtoota maatii kan koo akka jirta fayyaa keessanii nagaa kooti sinin jecha baga jiraatanii har'a garuu dhiifama guddaa sin gaafadha hedduu takkaan ture jira ittiin torbee guuteera na fakkaate torbee caaluun oolu amma ergaan viidiyoo dhiisee torbee caaluu hinoo torbee caalee ittiin gana fakkaate nama rafa kan jirta nagaa fayyaa sinin jecha nagaa kooti yaa'u kaniin badee faalama jireenya tiraa jechuudha. Itaan Sudaan immoo hundi keessanuu baga jiraatanii akkuma seentaniin immoo laayikii godhaa. Itaan dabalataan immoo du'aa inni bira dhaabadha isiniin jecha hundi keessanuu baga jiraatanii baay'ee xiqqoo sooshaal miidiyaa fayyadamuun natti hin tolu baay'isee mul'umaayyuu torbee lamaan kanarratti hedduu takka dalagaa natti baay'ee daawwata kanaaf mijaa'u har'a garuu dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti du'aa illee naaf akka gootanii sinirraa barbaada. Xiqqaanis guddaanis warreen immoo akka tasaamaa wadeettanii illee numaan jiraa hin banne jechuudha. Hundi keessan isin jaalladha isiniin kabajaa maraafuu. Du'aa naa godhaa wanti isiniin jedheef illee karaa deemu finne waan ta'eef du'aa naaf godhaa. Du'aa na bira dhaabadhaa. Barbaachistuun tanumaa jechuun laakiin wanti badeef illee immoo ani waan biraa miti hojii manna baay'ate kara biyyaa deemu waan hedduu jechuun wantoota sirreessu waan fedhii qabu jecha akkasuma barumsis dhaabatee jira wantoota adda addaa waa baay'eetu wanti sirreeffamu jira jechuudha. Kanaafuu ani akka mataa kiyyaatti wanti hin badee kanumaaf hin badee laakiin anillee wanta qopheeffachuu qabu numaan jira. Naafis mijaa'uu baatu illee laakiin immoo ittumaan qopheeffachaa jira jechuudha. Viidiyoos ni waraabuun naaf mijaa'u suuqii gizee namni kana gizeen deemu viidiyoo waraabu maaliif jara hojii deemu waan ta'eef viidiyoo waraabuun naaf hin mijaa'u jechuudha. Laakiin immoo kanumaaf viidiyoo wanti isin waraabne inshallah gaafaan koo adeemu isiniif waraabaa rakkoo takka hin qabu. Ammaaf garuu viidiyoo isin waraabuun naaf mijaa'u didee wantoota wanta bitamuu qabu. Ani waa yelle bitu min fedhu laakiin wanta qabatamee deemu ni jira miti namni biyyaa bahe laakiin immoo harka keessa nama gala namni waan ta'eef jecha harka qullaa akkuma asii ka'aniin galuun danda'an maatiitti waan ta'eef jecha laakiin wantoota qopheeffatu qabdu inumaan jiraanii sirreeffadha. Isa san immoo viidiyoo isiniif waraabaa rakkoo hin qabu gizeen gizee kophaa kiyya deemu rakkoo hin qabu isiniif waraaba laakiin jara hojii gizee deemu naaf mijaa'u jechuudha viidiyoo waraabuun. Kanumaaf viidiyoo isinii waraabne uffatoota wantoota adda addaas jalma jalaa bibbitachaa jira. Laanii dalagaa jechuudha. Jalma jalaa sa'aatii lamas ta'u akkasuma jidduudha inni namitti immoo hojii deemne. Isaanis karaa biyya biraa hin deema waan ta'eef jecha kanuma walumaanuu hin deemna jechuudha. Laakiin qopheerran jira du'aa naaf godhaa ani isiniin jedha hundi keessanuu. Sinirraa baduu kootiif immoo dhiifama guddaan isin gaafadha. Laakiin wanti sooshaal miidiyaan irra jiru waan guddaadha. Kan amantii wal borcaa, kan siyaasaa wal borcaa, kan gandummaa wal borcaa. Waan biraan jedhu rabbiin waa sirreessu bas waan biraa jechuu homaan danda'an akka mataa kiyyaatti. Laakiin rabbi nu haa sirreessu. Baqa waan tokko yoo ilaalte mataas I don't know garuu namoota samuuna kana namoota sooshaal miidiyaa hordoftaniif baay'ee ulfaata. Alhamdulillah laa'innu an dalagaa qaban waa takka ulaaluun naaf mijaa'u jala taree jira jechuudha. Laa'innu ani waan akkanuma jedhanii namoonni tokko haasuu kan laaluun sitti ulfaata. Yoo laaltillee ka deebistaa waan ta'eef kanaafuu ani sanirraa bilisa ta'een jira. Waan akkana kana warroonni ilaaltanii fi warroonni immoo keessa jirtanii fi walumaa galatti rabbiin waa qajeelchu jecha saba keenyallee kan du'eef rabbiin maatii isaanii sabrii isaaniifis rabbi araaramu. Laakiin wantoota baay'eetu deemaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti wanta mataa nama zoorsu tokko xiqqoo mallee yoo seentee ilaalte wanta mataa nama zoorsutu jira. I think rabbi biyya teenyaafis rabbi waliigaltee haa kennu jechuudha. Kuni dhaamsa kooti laakiin namoonni tokko bilisummaa mataa ofiituu hin dandeenye tan biraa haasaya. Obboleewwan kee dubbiin akkasii miti.
bilisummaa mataa keetii danda'i dursa. Keessaa namni biyya hambaa keessa deettee waan argite haasoftu uf danda'i. La'innu ati mataa keetinuu kan biyya keessa jiraatee ofirraa haasayaa jiru biyya keessa jiraatee ofirraa haasayaa jira. Garuu kaniin ofirraa haasayaa jira akkaan fedhetti haasa'ullee waan fedhee ta'ullee biyya isaa keessa jira. Laakiin kani biyya bahee biyya hambaa keessa taa'ee akka argee ala ba'u kun nama dhibdi. Kan amantiin kan abbaa ofiiti. Wal mormiin garuu waan jirtu wal rabsuu fi wal qeequun tuni immoo adda taate Oromoo biratti. Maaliif akka ta'e garuu na dhibdi. Maali gisa tokko yoo social media fayyadamtee beektaa olki tarellee si jibsiisa. Laakiin sammuun kanammoo garas oofan gamana oofan garas oofan achi as. Maamaadha wanti akkana. Yaa uummata kiyya anu gaa warreen yala jirtanii warreen hordoftani. Bilisummaa uummataa kan keetii dandeeyate tursu. Achi booda tan sabaa ta'uu dandeetta. Achi booda tan gurguddoota achi wal siquu dandeessaati jechuudha. Laakiin odoo tan sabaa hin haasofne gurguddoota achi wal siqa yoo jette ni ulfaatti. Tan ufii keetii uf danda'i dura tursu. Kan mana namaa keessaa'uu namoonni mana namaa keessatti waan argite haasoftu dura tursoo mataa kee uf danda'i. Dhalaasatti dhiiras ta'e mataa kee uf danda'i. Walumaa galatti kan biyyaa bahee akka argee haasa'u kun nama dhibdi. Garuu biyya keessa teettee qabsaa'ee du'uu danda'a. Haasa'ee hidhamees bahuu danda'a. Laakiin duutis quduraa rabbiiti. Laakiin immoo akkiin haasayaa jiran kunitti nama dhibdi. Kun miila jedha, kun mataa jedha, kun gamas jedha, kun gamana jedha. An akka mataa kiyyaatti na dhibdi. La'innu keessaa silaa namoonni taktaa irraa haasa'an akkam biraati. Kan biraati. Achirra galuullee si jibbisiisa, achirra taa'uullee si jibbisiisa, seenteellee dhageeffatuullee si jibbisiisa. Kanaafuu rabbi nu qajeelchu akka walii galaatittu waan biraa waan jiru takka illee hin jiru rabbi sinaa qajeelchu. Dhugaa rabbi dubbachuuf an akka mataa kiyyaatti baay'een jibbee. Laakiin falmatuun jirti, haasawuunis jirti, mormiinis jirti, irra baay'inni arrabu. Akka walii galaatti rabbi nu qajeelchu jechuudhaani. Isin akka walii galaatittu dhugaa rabbi taan kanallee ilaalu siin fedhu dubbachuullee hin barbaadu. Kan jiraataa jirus mana namaa keessa, kan jiraataa jirus biyya namaa keessa. Rabbi laaftuun waa baay'eetu deddeemamaa jira jechuudha. Rabbi nuuf laaffisu. Hundi keessan laakiin du'aa inni bira dhaabadhaa isiniin jedha. Gizee galuuf qophaa'ee akkasuma immoo waan hundumaa xumuradhee isiniin agarsiisa inshaallah. Torbee takkaa fooyyee qofa akka nanaaf jechuudha. Inshaallah rabbiin jedhee isiniifin viidiyoo isiniifin mara wantoota tokko gizeen bitaadhu jechuudha. Hiikaasii isiniifin mara rakkoo hin qabu. Laakiin niin qaba bitee ammas amma dhugaa amma halkanii dadhabeen jira. Gizee biraatarraa wantoota biteerra isiniifin mara. Ufii kiyya qofaa miti namitti illee waa baay'ee naa bittee jirti maashaallah. Sumaanuu isiilleef du'aa godhaadha jechuudha. Viidiyoo isinii mara wantoota isin irraa naa bittee wantoota waan adda addaa waa baay'ee na dandeesse naa bittee jirti. Maali wantuma isiitiin yookiin mallaquma isiitiin jechuudha maashaallah. Rabbi sirraa jaalatu. Kanaafuu isinillee hundi keessanuu du'aa'ee na bira dhaabadhaa. Isiifillee du'aa'ee godhaanaaf illee du'aa'ee godhaa isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu. Kanarra viidiyoo isinitti dheeressuuf fedhiin qabu warreen viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffattanii viidiyoo yookiin yuutuubii kosaatiin hanga ammaatti hin guunne la'innu ilaalamu waan ta'eef jecha osoo waliif daawwannee baay'ee gaariidha. Sunaaf daawwattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Dhaamsi hooqaan uumaa hundi keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabaja. Yaada yoo qabaattanillee naafis dhiyeessaa naafis yaada yoo qabaattanillee naaf barreessaa isiniin deebisaa rakkoo tokko hin qabu. Itti gaarii isiniin jedhaa naaf jiraadha hundi keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabaja.